Hayyee walitti deebinee jirra. Namni daa'ima saalaan dhiira ta'e godhate hunduu cidhaan daa'imaa yookaan qaama saalaa daa'imaa ilaalee micireen qaama wal hormaata dhiiraa afaan Oromoodhaan gungumaa kan jedhamtu kan testis kan jedhamtu cidhaan keessa jiraachuusaa cheekii gochuu qaba yeroo hundaa. Sababni isaas micireen qaama wal hormaataa dhiiraa keessa yoo hin jirtu ta'e tariitti rakkoo fiduu qaba. Akkasumas wanta gochuu qabnu hedduu jira jechuudha. Mee waa'ee kanaa akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Micireen qaama wal hormaata dhiiraa kan isheen garaa keessaati baatee cidhaan keessa seentu yeroo ulfaa gara dhumaadha. Ji'a tokko gara dhumaa ulfi da'umsi ga'uuf jedhee ulfa gara dhumaadha kan isheen garaa keessaa baatee cidhaan daa'imaa keessa seentu jechuudha. Kunis kan ta'eef micireen kun hanga ho'ina qaama keessaan waan miidhamuu dandeessuuf alatti argamuudhaan haala qilleensa naannoo of to'attee dalagaa ishee raawwachuu akka dandeessu ta'eeti. Micireen qaama wal hormaata dhiiraa kun yoo garaa keessa turtee haftee hanga ho'ina qaamaadhaan ni miidhamti waan ta'eef miidhamnaan immoo dalagaa isheen dalagdu kana taanaan immoo rakkoo wal hormaataa fida. Hojiidhaan ala ishee taasisa waan ta'eef qaamaan alatti cidhaan keessatti argamteeti kan isheen yeroo qorraa ol gara qaamaatti deebitee yeroo ho'aa immoo qaamarraa achi fagaattee kan isheen teessu. Kun egaa uumamaanidha. Haala dalagaa isheef ta'utti akkasidha waan ta'eef akkasitti uumamte jechuudha. Kun hojii rabbiiti. Ijoolleen yeroo hin gahin dhalatan, ijoolleen yeroo malee dhalatan kanneen piriitarm ta'an jechuudha. Kan parsentaa 30 ol ta'an ijoolleen dhiiraa kan yeroo malee dhalatan parsentaa 30 ol ta'an ijoollee 10 keessaa ijoollee 3 micireen kun gadi buutee hin jirtu jechuudha. Akkasumas ijoollee yeroon isaanii gahee dhalatan immoo kan parsentaa 3 ta'an ijoollee 10 keessaa ijoolleen 3 osoo cidhaanitti gadi hin bu'iin hafe jedhamee yaadama. Kanneen yeroon hin gahin dhalatanii sababa yeroo malee dhalataniif wanti kun immoo gara dhumaadha kan isheen gad buutu yeroo malee waan dhalataniif kan kun akkas ta'e kanaafidha isaan biratti kan baay'inaan baay'atu. Kanneen kana keessaa immoo parsentaa 10 gama lachanuu kan hin bu'in gama tokko qofa sun ta'een gama lachanuu kan hin bu'inidha parsentaan 10 parsentaan 90 gama tokko qofadha jechuudha. Akkasumas kanneen keessaa parsentaa 5 biratti immoo micireen kun gadi hin bu'in haftee osoo hin ta'in gonkumayyuu hin uumamin hafuu dandeessi jechuudha. Kanneen kana keessaa hedduun isaanii hanga ji'a afuriitti gadi bu'u. Kanaaf egaa hanga ji'a afuriitti rakkoo hin qabu jechuudha. Yoo micireen kun cidhaan keessa gad buutee hin jirtu ta'e hanga ji'a afuriitti obsuu barbaachisaa. Hedduun isaa hanga ji'a afuriitti garaa keessaa bahee gad seena jechuudha. Hanga kanatti hin buune taanaan garuu carraan garaa keessaa bahee gara cidhaanii seenuusaa baay'ee xiqqaadha. Kanaaf namoota 1000 keessaa namni 8 osoo hin bu'in hafuudhaan baqaqsanii yaaluu isaan barbaachisa. Hanga ji'a afuriitti gadi hin buune taanaan carraan gad bu'uu ishee baay'ee xiqqoodha. Persistant ta'a jechuudha. Surmaa achi keessa hin jiraatin hafa kanaaf baqaqsanii yaaluu barbaadee gad buusuu ni barbaachisa jechuudha. Kan namoota 100 keessa nama 8 biratti. Kanneen kanaan ala kaan gadi ba'u ofiisaa. Wanti kunis tariiti wanti kun hin bu'in haftee haa ta'u malee daandii sirriirra jirti. Yeroo kanaan descendant test jenna. Tokko immoo hin bu'in hafuu qofa osoo hin ta'in bakki isheen jirtu bakka sirrii miti. Ectopic site kan jedhamu kun daandiirra jirtu bakka biraa jirti jechuudha. Bakka itti hin eegamne. Takka immoo seentee deebitee kan baatu jirti. Retractile test jedhama inni kun immoo. Kun egaa garaagarummaa qaba. Isheen daandiirra jirtu gad buusuun salphaadha. Isheen daandiidhaan ala jirtu garuu gad buusuun ni rakkisa jechuudha. Ishee seentee baatu garuu yeroo kennuufidha ofii correct ta'a yeroo hedduu. Kan dhumaa yookaan retractile testis kan ofumaa seentee baatu ala ishee kana yeroo yerootti haala ishii hordofuun ala wanti goonu hin jiru ofumaa gad bu'a turtii keessa. Yeroo hanga androojinii qaama daa'imaa keessa baay'ataa deemu ofumaa gad buuteet ni sirroofti jechuudha. Kanaaf seentee baay'ataan rakkoo hin qabu. Kan rakkoo qabu kamidha? Kan gonkuma gadi hin seennee fi kan bakka biraa qabu jirudha. Undescendant testis and ectopic testis kan jennu sababa armaan gadiif umurii ji'a 6 hanga waggaa 1 gidduutti gad buusuu yookaan gara cidhaanitti akka isheen gad buutu taasisuun dirqama jechuudha. Micireen hin bu'in hafnaan rakkoo akkamiin mudachuu mala? Fakkeenyaaf mucaan tokko micireen gad hin bu'in jirti waan waggaa 6-7 mee rakkoo maaliitu mudachuu mala? Jireenya keessattis gara boodaatti rakkoo maalii mudachuu mala jennee ilaalle kan jalqaba. Micireen gad hin bu'in haftee kaanseriitti jijjiiramuu dandeessi. Kaanseriitti jijjiiramuu mala jechuudha. Kanneen micireen gad hin bu'in jirtu
kan mucireen gad bu'ee jirturra carraan testicular kaanserii godhachuu ishee persentaa 40 ni dabala. Kanaaf dirqama gad bu'uu qabdi jechuudha. Kanaan ala carraa kaanserii godhachuu waan jirtuuf. Sababa kanaan hanga ji'a afuriitti gad hin buune taanaan waggaa tokko dura gad buusuun rakkoo kana hambisuudhaaf barbaachisaadha. Carraa akka isheen gara kaanseriitti hin jijjiiramne gochuuf. Lammaffaan dhala godhachuu dhabuudha. Micireen kun akkuma dura jedhee isheen qaama keenya alatti argamtu dalagaa ishee dalaguudhaaf ho'ina qaamaa hin dandeessu waan ta'eef xiqqoo qaamarraatii gad buutee argamuu qabdi qaamaan alatti. Qaama keessa turraan ho'inni qaamaa seelota irratti rakkoo cimaa fiduudhaan seelota ishee irratti dalagaan ala ishee taasisa jechuudha. Keessumaa lamaan isaatu hin buune taanaan kun rakkoo dhala godhachuu isa cimaa fiduu danda'a. Noormaalii micireen tokko dalagaa ishee sirriitti dalagdee taanaan dhala godhachuun rakkoo hin qabu. Tokkoon ishee paatent taanaan hojii ishee sirriitti hojii taanaan dhala godhachuu irratti yeroo hedduu rakkoo hin qabu. Kanaaf egaa kan lamaan isaa gadi hin buune taanaan rakkoo guddaa fiduu danda'a, dhala godhachuu dhabuu danda'a jechuudha. Rakkoon garbaan dhufuu danda'u ofirratti maramuun dhiiga dhabuu. Yoo bakka isheetti gadi hin buutee hin argamtu ta'e testicular torsion fida. Ofirra naannofteeti ofitti maramteeti dhiigni gad darbee ol darbuu dida. Cidhaan gadi hin buune taanaan dhibee kanaaf saaxilama jechuudha. Keessumaa yeroo dargaggummaatti yeroo micireen kun ariitiidhaan saayizii ishee guddataa deemtu carraan ofirra maramuu ishee carraan testicular torsion godhachuu ol ka'aadha. Kanaaf egaa maatiin daa'ima akkasii qabu taanaan xinnoo dhukkubbiin cimaan naannoo sanatti dhaga'amnaan ariitiidhaan mana yaalaa deemuu barbaachisaadha. Maaliif ofirra naannoftee torshin taatee jirti taanaan isaa 12 dabarraan kun rakkoo fiduu danda'a waan ta'eef. Inni arfaffaan daandiin micireen kun ittiin cidhaan keessa seenuu maltu banaa ta'uu. Micireen kun egaa naannoo ulfa gara dhumaadha kan isheen gara gadiitti gadi buutu jedheera. Yoo gadi hin bu'in haftee daandii isheen irra bu'uu maltu sun banaa ta'eef herniyaa develop godhachuudha. Yeroo micireen cidhaan keessa seentu daandiin isheen irra seente sun kan process vaginaalis jedhamu walumaan cidhaan seenuun ni cufata. Kun ta'uu baannaan garuu daandiin sun banaa ta'uudhaan marrummaan keenyaa fi qaamni keenya biroon achiin gad bu'uu mala jechuudha. Daandiin sun banaa taanaan immoo marrummaan keenya karaa sana gad dhufeeti cidhaan keessa seenuudhaan obstruction fiduu danda'a. Kana ittisuuf egaa sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yoo tokko qofati hin buune ta'e hanga waggaa tokkootti buusuun barbaachisaadha. Yoo lamaan isaa hin buune ta'e immoo kan saayiziin ishee noormaalii ta'e kan noormaalii fakkaattu kan gad bu'uu qabdu gad buusuudhaan kan bakka sirrii hin taane jirtu kan dalagaa ishee immoo waan dalagaa jirre fakkaatte immoo baasanii gaduu barbaachisa jechuudha. Yoo lamaan isaa sirumayyuu olis hin jirre yookaan bakka biraas hin jiru ta'e undescended miti gad bu'aas hin jirtu ectopicus miti bakka biraas hin jirtu qaama keessa yoo ta'e yeroo akkasii lamaan isaa akkas taanaan kun egaa tariitii daa'imni sun haala saala isaa murteessuun barbaachisaadha. Kanaaf hormooniiwwan jiraachuuf dhiisuu miciree kanaa ibsan kanneen akka luteinizing hormone and follicular stimulating hormone dalagsiisuun barbaachisaadha. Hormooniin kun lamaan luteinizing hormone and follicular stimulating hormone kan jedhaman kun ol ka'anii taanaan daa'imni sun dhiiraadha 46XY'dha. Haa ta'u malee miciree hin qabu. Akkasumas hanga sirrii taanaan micireen bakka ta'e jirti nuti adda hin baasne malee yoo ammoo hormoonoon kun lamaan gonkuman jiran ta'e kiroomosoomii dalagsiisuu barbaachisa. 46XX moo XY'dha dhiira moo dhalaadha kiroomosoomidhaan kan jiru adda baasuuf. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.